osoo barmoota kennatti hin seenin ar'a wellisaa jabaa kiyyaa badhaadhaa mookee kiyyaa badhaadhaati whatever he is umma fedhes haa ta'u qaroo takkaawwa mootiyyuu qubee generation isa jennuun san isinii fida moo walaleessaa biraa isinii haa fidu maaliif waan haaraa dhagahuun gaarii kan hin dhagahin haa dhagayu isinii fidu moo barumsa kennatti fuufna maal feetan isinii fidaa mee takkaala akkas sagalee wahii isinirra haa baasu well keekiyyaa badhaadhaa madako ukke irraa kaase abiyooti haadha isaatti haayim itti buuti Hello, akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallah Siraaj barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu sirna tuqaaleeti yeroo dabre kan waliin ilaalle hiikkaa jechoota afaan Oromootii fi akkasuma jechamoota tokko tokkos keessatti wajjin baranneetiniin dabarfannee jechuudha har'a kallattiidhumaan kan waliin ilaallu sirna tuqaaleeti. Sirna tuqaalee or punctuation. Punctuation kan jedhu kana barannaa jechuudha. Yeroo darbetti jechuudha sirna tuqaalee keessaa full stop yookaan ammoo tiyyuu mallattoo tuqaa isii jettu baranneetiniin bira dabarfanne. Ammoo tiyyuu kallattiidhumaan kan itti aanu mallattoo gaafii yookaan question mark isa jedhu san barannaa jechuudha. Mallattoo gaafii jechuun maal jechuudha? Mallattoo gaafii jechuun akkaataa itti namni haasaya keessatti wayita waliin haasa'u duyda duuba isaa mallattoo gaafii kaa'u takkaa'uu ammoo tiyyuu waa wal gaafatu gaafii saniif kan nuti itti fayyadamuu qabnu mallattoo gaafiitii jechuudha. Mallattoon gaafii kuni kan inni agarsiisu haasawa keessan keessatti gaafii wahii jiraachuu haasawa gaafii barbaachisu fakkeenyaaf obbolaa meeqa qabdaa yoo naan jettan duyda duuba jechisanii mallattoon gaafii jiraachuu danda'uudha qaba mallattoo biraatii miti yoo ammoo jechi takkaahuu ammoo tiyyuu wanti isa fakkaatu kan isin shakkisiisu jiraatu tahee mallattoo hammattuu isa akkana gamana keenyu san jechuudha isa akkana kana agartee akkana kana keessa keettaa jechuudha mallattoo gaafii tana yoo wanti sun shakkii kan sitti qabaatu tahee jechuudha kun amma kallattiidhaan gama barreeffama isiniif qopheesse kanatti isin haa dabarsu well kana jechuun mallattoo gaafii or question mark kana jechuun maal jechuudha mallattoo gaafii jechuun akkuma duratti isiniif ibsuu yaaletti dhuma hima gaafii tahee agarsiisa jedha. Siigalee nama tokko yeroo gaafii gaafatte wayita waa tarreessitu akka gaafiittis kan tarreessitu keessaahii jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko yeroo gaafii gaafattu bineensota keessaa kam jaalattaa la
bineensota keessaa kam jaalattaa duyda duuba jecha kanaa kam jaalattaa ka jedhu kana duyda duuba isaatitti mallattoo gaafii keettee jechuudha. Sii galee kam jaalattaa jettee amma tarreessuuf deemaa jirta. Yeroo tarreessitu kanas mallattoo gaafiidhaatu duyda duuba san jira jechuudha. Leencaa yeroo jettetti leencaa ka jedhu kana duyda duuba mallattoo gaafiitu jira. Waraabessaa yeroo jettetti waraabessa kan jedhu duyda duuba mallattoo gaafiitu jira. Qeerransaa kan jettu yoo ta'e qeerransa duyda duuba mallattoo gaafiidhatu jira jechuudha. Yoo leenca jaaladha kasiin jedhu ta'e leenca jaaladha amma gaafii hin qabu. Already deebii sii kennaa jira waan ta'eef gaafii hin qabu. Full stop qabaa jechuudha. So full stop ammoo dheengadda baranneetiin hin bira dabarfannee jechuudha. So fakkeenya barreeffama asirratti hin barreessin keessaayis isiniif kenneetiin jira jechuudha. So asirratti gaafiiwwan walitti aananii tarreeffaman keessattis nu tajaajila. Gaafii ammaan isiniif dhiyeessisan nama tokko yeroo gaafatte jechuudha. Gaafii wahii yeroo gaafattitti bineensota keessaa kam jaalattaa jettee gaafatte. Leenca jaalattaa, waraabessa jaalattaa, qeerransa jaalattaa yeroo jettitti deebiin inni sii kenne leenca jaaladha yookaan qeerransa jaaladha yoo jedhe gaafii ati gaafatteef deebii quubsaa sii kennee jira jechuudha. Gaafa san maal goote jechuudha tarreessitee fi gaafii isa gaafatte keessatti waa tarreessitee fi deebii gahaa sii kennee jira jechuudha namni sun. San keessattis mallattoon gaafiidha nu akka nu tajaajiltutti mul'attee jechuudha. Fakkeenya isa lammaffaa kuni fakkeenya isa tokkoffaadha kuni fakkeenya isa lammaffaadha. Kitaaba meeqa ergifte? Atin kitaaba meeqa ergifte? Barataadhaafis tahee hiriyyaa keetiifis tahee ati maaneejara takkaahuu ammootiyyuu dura bu'aa mana barumsaa taatee namni tokko yoo si gaafate kitaaba meeqa ergiftee takkaahuu ergifte? Ergiftee jedhee astee kanattis lama ta'uu danda'a. Ergifte gaafa jedhe tokkos ta'uu danda'a jechuudha. Si ilaalchisa. Akka lakkoofsaatti si dhiyeessa. Sadi lakkoofsa kitaaba sadii ergiftee mallattoo gaafiitu ay jira. Mallattoo gaafiitu ay jira jechuudha. Kuni mallattoo gaafiiti. Moon kunis akka mallattoo gaafiiti. Mallattoo gaafiitu bakka kanas jira. Kitaaba sadii sanii oli lama. Kitaaba sadii lama ergifte. Okay? So gaafa kana deebiin kan kee maal ta'a jechuudha? Yoo sadi ta'e sadii. Full stop dhaabatee jira jechuudha. Yoo sadi ta'e sadii. Sadii full stop dhaabatee jira. Sadii ergiftee sadii ergiseetteetiin deebistaa jechuudha. Okay? Yoo lama ta'e ammoo tuyyuu lama zaarsi gaafii hin qabu jechuudha. Gaafa gaafii namni kun si gaafateetiin hin jedhe sadii moo lama yoo inni siin jedhe yoo sadii jetteen finish dhaabatee jira gaafiin duuba hin jiru full stop. Sadii ta'uu himtee jirta. Yoo ammoo tuyyuu kan lama ergiftu ta'e lama jechuu dandeettaa jechuudha. Gaafa kana ati gaafii namni biraas gaafateef deebii kennite malee mallattoo gaafiidha itti fayyadamtee hin qabdu jechuudha. Kasi gaafate tuyyi mallattoo gaafii itti fayyadamee jechuudha. Okay? Kan biraa gaafiiwwan gaafii duratti aanan qubee guddaan barreeffamuu qabu. Look. Gaafiiwwan gaafii duraatti aanan qubee guddaan barreeffamuu qabu. Kana jechuun maal jechuu? Fakkeenyaaf duratti bineensota keessaa kam jaalattaa siin jedhe gaafiidha. Gaafii jalqabaati. Okay? Bineensota keessaa kam jaalattaa gaafii jalqabaati. Lammaffaa irratti leencaa ka jedhu kun qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Bineensa ka jedhu kun qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Qeerransa ka jedhu kunis qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba jechuudha. Look, asite kanatti maal jedhe? Gaafiiwwan gaafii duraatti aanan. Gaafii duraatti aanan. Bineensota keessaa kam jaalattaa gaafii duraati. Qubee guddaan barreeffamuu qabu. Qubee guddaan barreeffamuu qabu. Fakkeenyaaf akka afaan Ingiliffaa keessattis ta'e afaan Oromoo keessatti maqaa biyyootaa yeroo barreessitu qubee guddaadhaan barreessuu qabda. Period. Qubee guddaadhaan barreessuu qabda malee qubee xixiqqaadhaan hin barreessitu. Jechuma keessa ammas kan biraa barreeffama keessatti jechuudha. Yeroo afaan Ingiliffaatiin
I am a student yoo kan jettu tahee I bakka jettu kana qubee xiqqaadhaan never ever hin barreessitu. I ka jettu kana qubee guddaadhaan barreessitaa jechuudha. Astee kana irratti gaafii duraatitti gaafiin aan qubee guddaadhaan barraa'uu qaba jedha. Kuni seera afaan Oromooti. So mallattoo gaafii keessatti jechuudha. Akkasumas sirnoota tuqaalee kan biraa keessattis kan dhufanitti akkaataa itti dhufanitti wajjin barannaa jechuudha. So inni kan biraa heeraa fi seerri mallattoo gaafiidhaa jechuudha. Shakkiin jiraachuu agarsiisuuf hammattuu keessa keettaa jechuudha. Wanta tokko shakkiin jiraachuu agarsiifte hammattuu keessa keetta. Duratti asitti isiniif lafa kaahee jira yeroo wanna jedhu keessatti jechuudha. Hammattuu keessa kaayamuu qaba jechuudha. Wanti tokko yoo shakkiteetiin hin jette fakkeenyaaf Dachaasaan bara 1990tti dhalate. Yoo kan jettu ta'e Dachaasaan kun bara 1990tti dhalate kan jedhu kun mallattoo hammattuudhaa fi san keessa wannaa keessa gala jechuudha. Hammattuudhaa fi hammattuu kana gootee akkanatti mallattoo gaafii keessa galchita. Shakkii irraa qabda wanta ta'eef jechuudha. Yookaan sanii ol tahee dhalachuu danda'a. Yookaan sanii gad tahee dhalachuu danda'a. Akkuma amma asirratti barreessa kanatti jechuudha. Dachaasaan bara 1980tti dhalate takkaa'u ammoo 90tti dhalate. Mallattoo gaafii kana hammattuu keessa keettee akkaataa saniin jechi ati amma lafa keette kuni wanna shakkii qabaachuu agarsiiftaa jechuudha. Gaafa kana heeraa fi seera takkaa'uu ammootiyyuu sirna tuqaalee itti fayyadamtee jechuudha. Gaafii qormaataa keessatti yeroo tokko wanti akkanaa kun isin qunnama nama qunnama yookaan isin qunnamu ta'e kallattiidhaan gaafiin shakkii qabu kam yookaan isin jedhee barsiisaan isin gaafatu ta'e hammattuu keessa gaafiin question mark yoo kan galu ta'e akkasitti hubachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate sirna tuqaaleeti. Yeroo itti aanu hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, share, like, comment naa kennuu hin dagatina. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.